Viidiyoo gaafa hidii waraabameen hadhasnii qabadhee dhufee akkuma argitan hiriyaa kootii gaafa hidii sanallee xiqqoo waa'ee sirraa dubbadhee viidiyoo wayii gadhiiseen ture. Ol siqi iddoo kana taa'ee jennaan akkana lafarra siquutti jirti jechuudha. Kunoo yaa obboleewwan koo ilaalaa, namni biyya Arabaa hojjetee dhufee gaafa biyya gale giidoon isaan jiru. Mucaadhuma ofii akkana baannee ol ka'uu dadhabna jechuudha. Akkas jedheen siima viidiyoo irratti dheetti kolfaan turellee. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Kabajamtoota hordoftoota Saalihaa Immatiyu jirra jirtuu nagaa keessanii alhamdulillah nu nagaa fayyaa qabna. Akkuma seensa irratti jedhe egaa viidiyoon kun gaafa hidii waraabamee garuu sa'aatii sana poosti gochuuf haalli naan mijoofne ture. Akkasii hadhaan isinii qabadhee dhufee yaa wanti addaa jiraate osoo hin taane haaluma jiruuf jireenya biyyaa keessatti nuyi warri biyya Arabaa jirru, warri biyya Arabaa jirtanoo waan biyya keessaa akkasuma keessatti namoota biyya Arabaa jiraatanii biyya galanii jiruu jiraatan akkamitti jiranii jiruun biyya akkamii isa jedhu jararraa gaayaa bilbila bilbilleeffee akkaataa biyya gaafanna mitiire akkasii anfa'ee akkasin ture akkaataa akkamitti isa jedhu yaa jiruun nama akkuma bifti nama adda ta'e jiruun namaallee addaa akkaataa jiruuf jireenya keenya rabbiin akkuma bifa keenya akkaataa jiruuf jireenya keenyaallee adda godhee nu kaa'eera. Hundinuu rizqii isaatiin jiraata jechuudha. Garuu hamma ta'e egaa biyya Arabaa turamee ala galame biyyi nama sodaachisa jiruun biyya akkasiisa jedhamu jennee akkaataa jiruu biyya baruuf barbaanna hawwii qabna jechuudha. Kanaaf antariitii wama tokko waliin haasofna isa jedhuufanii viidiyoo kanarratti wantoota tokko dubbadha jedheetanii akkuma gaa yuutuubii irratti viidiyoo gaafa hidii hiriyaa koo kanaa wajjin hidii salaannee gallee waraabee gadhiiseen ture. Biyya Arabaatti wal barree garuu asitti miti yookiin biyya keessatti waliin beeknu ture. Achumatti bishaaniin minaa walitti nu fidee baay'ee tokko wal jaallannee alhamdulillah hiriyaa dhuma keessaa wal godhannee akkasuma immoo in hawwina inni iyyanna ture inshaallah biyyas jiraan gallee rabbiin bakka tokko nu haa kaa'u. Wajjinumaan jiraanna jenneellee akkuma argitan uffata illee uffata baay'ee maachii godhannee bitannee wal fakkii jechuudha. Masaanuudhaan moon jedhinaa malee akkasii alhamdulillah rabbii waggaa meeqa booda naannessee walitti nu fidee erga biyya anatu dura gale isiin erga galtee wal argineerraa akkuma daa'ima koo ilwaana dahee ji'a shammoo jaafur waan akkasiitti siidhaan wal arginee. Garuu alhamdulillah amma naannofne haala kanaan wal bira rabbiin nu fidee iidiillee wajjin sagannee iidii baranaa jechuudha. Akkuma kana gaa iidiillee waliin oollee dura anatu mana sii dhaqee eebbiseenii achiin isiin galgalarra dhuftee galgalarra osoo hin taane asriidhuma booda mana koo dhuftee amma magriiba booda jechuudha sa'aatiin viidiyoo waraabame kun hanga akkasii na bira turtee manni keenya walitti dhiyoodha. Akkasitti wal bira oollee alhamdulillah isinillee hunda keessan waan niyyattan kun waan salphaadha beektanii kan kanaa oliis rabbiin nuyi niyyannaan nuyi rabbitti abdannaan nu godha jechuudha. Kana yeroo isiidhaan akkana waliin jennu wajjin jiraanna biyyallee gallee ollaa taana yeroo jennu waa abdannee miti waa karoorfannee miti garuu rabbiin abdanneeti wallaahi rabbitti hammam yoo wal jaalalli keenya isa keessaa isa dhugaa ta'e rabbii wal bira nu kaa'aa inshaallah waluma bira immoo jiraanna inneeti. Akkasi biyyi keenyallee walirraa fagoodha jechuudha. Gamaa gaman biyyumattuu jechuudha. Garuu achitti biyya Arabaatti alhamdulillah mana madaamii obbolaa hojjenneerraa manni ijaazaa keenya mana ijaazaa tokkos teenyeerraa akkasii alhamdulillah mana ijaazaa tokkos wajjin jiraanneerra. Boodarra wal barreellee mana madaamii obbolaas wajjin gallee ganamaaf galgala. Sooma ji'a tokko guutuullee faxrii wajjin faxarree wajjin jiraanneerra jechuudha. Alhamdulillah amma naannee rabbi walitti fidee kunoo biyya keenya keessatti illee walitti nu fideera. Akkasii kan kanaa olillee rabbii yoo abdan inuma ta'a bakka rabbi kana nuu godha yoo jennee wallaahi inuma nuu godha jechuudha. Waan namni abdii rabbirraa abdii guutuu qabaachuu akkasii hordoftoota koo namoota baay'eetu anuma dabalatee jechuudha yeroo biyya Arabaa jirru. Isa namni jedhu dhageenyee jiruun biyya akkanaa akkasii nama sodaachisaa baay'ee tokko ulfaataa jedhee namni nutti himaa nus akkuma sana sodaanna jechuudha. Sodaachuu hin qabnu jiruun sila naaf darbee hiriyaa koo sanaaf jiruu sana jiraachuu hin dandeessu isiin
maaliifii hundinuu riskii mataasaa akkuma bifti keenya adda jireenya rabbii nuu qaddarillee adda jechuudha. Fakkeenyaaf tokko ka'ee biyya Arabaa waggaa 10 waggaa 5 waggaa 7 hojjetee galee biyyatti yoo rakkate ka'ee tariitii anis immoo galee rakkachuu dhiisuu nan danda'a. Kana carraadha jechuudha hundinuu keessa carraarsi ta'a abdiin rabbiirraa qabnu. Dhugaadha biyya Arabaa deemanii hojjechuun eessattuu hojjechuun sababa geessisuudha. Jijjiiramaaf sababa geessisuu. Garuu irra guddaa immoo abdii keenya rabbi irratti dhiisnaan wanta tokko sababa geessisnaan rabbii yaadaaf muraada keenya inuma bakkaan nu gaha jechuudha. Amma fakkeenyaaf namoonni biyya keessatti hojjetanii nama biyya alaa deemee ol jiruun jiraa jijjiiramee akka gaariitti jiraatan baay'eetu jiru. Namoonni immoo tareetii biyya Arabaas ta'uu biyyoota biraa deemanii jiruun jiraa hin milkoofne jira. Akkasii kaa hordoftoota koo inshaallah maashaallah jedhaa. Daa'imni koo Ilwaanaan kunoo isiinillee maashaallah numaa waliin jijjirti. Akkasii kaa inshaallah wama hundaafuu alhamdulillah rabbiif galanni haa gahu. Akkasii kaa inshaallah hordoftoota koo haasaallee isinittiin dheeressu viidiyoon illee baay'ee tokko dheeratee akka viidiyoo waraabamaa ruyyuu dagadheen ture. Kanatti viidiyoon dheeratee asirratti viidiyoo sissi'achiisee inshaallah kanatti aansuudhaan immoo abbaa Ilwaanaatu dhufaa abbaa Ilwaanaatiin wal bartu. Akkasii hordoftoota koo namoonni biyya galuu sodaattan biyya galuu hin sodaatina. Jiruun harka rabbiitii waan hojjetattan keessa rabbiin barakaa isiniif haa kaa'u inshaallah. Waan hojjetanne irrayyuu rabbitti tawakkaluutu caalaa. Waannaan immoo waan hojjetanne keessa rabbi barakaa namaaf kaa'uudha. Haasaa namaa dhageessanii hin sodaatina jechuudha. Rizqiin harka rabbiitii inuma jiraatama abshirii. Wanti akka biyya ofii maatii ofiitii wajjin gammachuun jiraachuu namaa ga'u hin jiru. Maaliifii jiruun duniyaa kun gabaabduudha. Hanga jiraannu hin beeknu. Hanga jiraannu sana immoo rabbiin jiru gammachuun waa jiraachisu inshaallah. Akkasii kaa hordoftoota koo maashaallah tabaarakallaa baay'ee tokko nama gammachiisa wallaahi biyya ofii keessa akka jirantu jiruudha. Akka jiranuttis immoo rabbiin galateeffannaa rabbiin namaa dabalaa deema. Yoommoo waanuma qabnutti immoo rabbi galateeffachuu dhiisnee waan qabnu dhiisnee waan dhabne bicha yaannee yaaddofnee rabbiin immoo isuma qabnu nu dhabsiisa jechuudha. Akkasii kaa kunoo abbaa Ilwaanaa dhufee jira. Akkasii kaa namoonni baay'een jechuudha. Yeroon akkas qophaa miidiyaarra bahu waan an abbaa manaa hin qabne yookiin akkasitti fakkaata. Garuu miidiyaa kana akkan irra bahus nan dhowwu ofiifis immoo amma kana fedhan qabu jechuudha. Namoonni baay'een hattan bilbiltanii iyyuu na gaafattu jechuudha. Dhugaa dhagaafii isinitti ta'uu danda'a. Maaliifii anis dubartiin tokko ilmoo qabaata yoo qophaa sii baate waan abbaa manaa hin qabne namatti fakkaachuu danda'a. Kanumaafan hadha isinii fidee dhufee wal baraatii inshaallah. Mee yaada keessan koomentii jala kaa'aa. Yaada keessanii nu jajjabeessaatii inshaallah. Viidiyoo lammaffaa irratti akka inni guutumaan guutuutti eeyyamamaa ta'ee wajjin dhufnee wantoota gaggaarii yaada gaggaarii illee isiniif hinnuuf jechuudha. Yaada keessan koomentii jala nu kaa'aa. As biratti dhiifamaa akkanii viidiyoo waraabaaruu dagadhee niqaabee ofirraa fuudheen ture. Kanaafan fuula koo dhoskee inshaallah gamii viidiyoo kana laayikii isaatti daneessaatii. Akkasuma koomentii illee ni dubbisa jechuudha. Inni koomentii sanallee yaada keessan kakkaa'aafiitii akka inni hamlee godhatee sodaa dhiisee viidiyoo biraatiin waliin dhufu jechuudha inshaallah. Subhaanallah barri kun bara akkanaati gaala argaa. Bara dhiirri qaanfatee dubartii jabaastee miidiyaarra baatu ta'e barichi. Rabbi alaafisu hundaafuu as biratti haala kanaan hiriyaan koo nan gala jettee kaanaanan gaggeessuutti gadi ka'ee inshaallah hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa rabbii keessanaaf tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.